kaalamni warraan jedhama. Obbolaan baay'ee jaalladhu sadiin qaba. Obboleessa tokkoo fi obbolaan durbaa lama. Haati keenya baay'ee dhukkubsattuu turte. Dhukkuba ishee kanaanitu jirtu yeroo da'umsi ishee ga'e. Yeroo dhukkubni ishee waan itti cimeef damdamachuu dadhabdee lubbuun ishee dabarte. Abbaan keenya du'a haadha keenya irraa kan ka'e dhukkubsataa ta'e. Maqaa daa'ima dhalattees Seenaa jedhee moggaase. Yasu malte duku satamode. Lakano kan nagelle ka buwa masaya da kuisur fe na male. Ichi sa suna makam te ta wanda ke sikap de more waisa. Lakano kan nagelle ka buwa ke lagi pas street fair ka. Kirim ko pahira nya duje. Lagi de be fe nya. Yomus gurbiti ara sana ne fate. Ajeston ni guya ba ko di ko jedani budde ni sanu ra funa wa be ka daw. Ani garo sitam be la ka de michiche. Macaafa qulqulluu keessaa baasaa jalaa badee mucaan kun maal taatu naa galee akkasuma jabaa qabu. Maaliif? Maali maal taatu? Pasteri bira geenye deebiin dhufa. Deebiin dhufa. Maali? Nandee? Jattu. Maali maal ta'e obboleessiti hoo lukmariitii biyyaana bira darbe. Waa'ee obboleessa keenya Iyyaasuu baay'eetti dhaga'amnaan paasterii bareedu. Iyyaasuu? Maal ta'e maal jedhanii du'e? Lakki loo waan ta'e iyyuu qabu paasteriin akka kadhataa koo gargaaruuf uumama deebi'anii. Akkasii? Taabaa. Waaqayyo isaa eebbisu. Eenyudha Seen? Nagartu pasti. Baguma. 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 Naguruftanii? Nagara pasti. Nagara. Maarree farri kee baay'ee natti tolaa miti. Waa'ee obboleessa kutuu kanaa suusisan. Obboleessa qabdamu? Qaban ture biyyaa ba'ee jedhamu. Biyyaa ba'ee yoo jettu akkamiisa? Maasitti fakkaata pasti. Yeroo nuti baadiyyaa jirtu nuti ijoollee abbaa keenya baay'ee jalaa dhukkubee ture. Obboleessa koo kana duukaa mari'annee sababii qarshii kee jennee abbaa keenya dhabuurraa annee abbaa keenya iddoo hojjechuun wayyannee anna keessa galle yeroo sana annee abbaa keenya erga dura uffanne booda gara magaalaa kanaa erga dhufnees akkuma hojii godhannee manna kanatti oolle. Guyyaa gaaf tokko immoo zuwaannee fiigaa jirru. Anillee yeroo sanitti hin beeku. Erga gaasiitti deemnee nagarre gaa waggaa 5 guuteera. Kanaaf akka waaqayyoon nu barataniifidha. Baay'ee ture jecha. Baay'ee ture waggaa 5 guute. Kana waaqayyoon kana sagalee waaqayyoos maatii osoo torba irratti
argattu. Kanaaf waaqayyoon kadhanna. Atis immoo maatii kee wajjin amantiitiin otoo abdii guutiin waaqayyoon kadhanna. Kayyoo gooftaan isin mul'isa. Ani immoo waaqayyoon isin kadhanna. Isin immoo amantii keessatti jabaadhaa waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo isin duukaa ta'u gadi maatii keetti naganaayi. Deebitee moo Kaaleb? Maal jedhee paasterii? Jabaadhaa kadhadhaa isin kadhadhaa fi ilma koo Iyyaasuun dhugaa mana gaatee lubbuudhaan lafa kanarra jiraatee kan hundumaa dhagatee irraa fagaatettanii si ijoollee ko. Bakki maal irraa bakka isin jedhi adiyyuu kana keessa nan baanee yaadne waaqayyo immoo keessaa na baaseera. Cireen qophaa'ee irraa kottaan jiru. Anannisee baatoo yaa warra dhabanii baatee nuuree bisi maqaa Yesuus. Sadip. Grand Farah. Ate fi demiti. Mana te figa. Ada Esma korang putih. Ada yang bahasa Ibrani negesi ya. Esma ko beres gesa. Anak susu berada bahasa Ibrani negesi. Adik asma. Ada. Primo balik. Balik kan ambil aku ni desa Puri. Yum? Aroma ada orang ini. Obboleessa waan akkasitti hin deebiin ishee kanaa booda waan akkasiin hojjetiin sirrii miti ishee gooftaan sinaa eebbisu nagaan gala. Anna kan akka diliistu guyyaa sadii moo afur sitti meera. Amma sirra deebitee akka namicha ammaallee si dhiisee namni hundiyyuu tokko miti. Garuu harka nama biraatti immoo oduu dandeessa. Lammiffaa kan hojii kana keessatti nagala. Ndo gore kale bida injo. Yasu kam? Yasu. Ni mau lu cerita Yasu? Yesus naga kira ada tekam. Naga kira coba ke coba di benjiru. Bayar naga. Naga saya nasano. Jalan jira. Aru mamo. Yes, nakotu naga. Woi, baba. Wah, kana barra. Ola malti mode mana kuat. Wah, mucha aku malta. Yasun nabi bil. Yasun nabi bil. Kale? Oh. Ijoollee bara kanaa diiwana katamaa keessaa si Lagi no sagale masala. Akka garaan koo
Mucaan kootti hidhame beeku ijoolleetti nu sossobu yoo ta'e malee mucaan koo isa jira. Yu'eenaan biyya namaatti. Maal taate asin nama ni mamay? Iyyaasu. Iyyaasu maadha? Amma yoona jira dhugatteeti. Maaliif? Oo. Amma dhugaa dubbiin kun dhugaa dhatteeti. Dhuguma namaadha noo bareedaa baaba sagalee masaadha. Egaa jaalalli waaqayyo haa ta'u. Yoo ta'es gaariidha. Bakka waaqayyo maal gammachiisa. Waaqayyo waan jaalala isaa raawwatu akka hin jedhe miti waan jedhaa raawwatu waaqayyo immoo akka jaallate haa ta'u goofu. Bakka gammade seenaa bakka gammade. Bakuma waaqayyo si gammachiise bakuma nu gammachiise waaqayyo. Waaqayyo waan gammachiise godheera waggaa baay'ee milmaachuudhaan waggaa baay'ee. Gaamee ijoollee ko. Waaqayyo nagaan isaa galatu yoo lubbuudhaan dhuguma lafa kanarra jira ta'e waaqayyo nagaan gara obbolaansaatti gara abbaasaatti isaa gashu hunduma keenya warra gammachuu nuun haa godhu. Laattu maal heemni mana rurukutu taamee deemi bari. Kaaleb maal ilatuun fa'aan turte maal taate taamee dhaqinattee martu. Beekaan beekaa dhaqeen bareedu. Mana yaalaan deemnee Geessinee irraa homaa qoricha hin qabu jedhanii arguus. qoricha hin qabu. Wayyoo Maal godhu gaa? Kaaleb Iyyaasuun iji isaan jaame. Kaaleb. Iyyaas. Akkam jirta akkam jirta kam nagaa keera akkamitti fayyuma nagaa keera jirta kam nagaa dhageessitta Iyyaas fayyaa keera era gufta Mattaa seenaa qaba. Iyyaasu jabaadhu kottisuu ta'e eeggadhu seena. Baba, Iyyaasuun hin dhufe eeggadhu iyyuu. Iyyaasuun Kun Iyyaasuun ta'e. waaqayyo nama geesse galata kee galata kee. Iyyaasu. Lubbuudhaan jirta. Nagaa makiinaa galte. Iji isaa jaame. Iyyaatu nagaa makiinaa galte. Akkuma dibati utuu lubbuun si keessa jiru utuu lubbuun koo jiru wal argi. Anoo biyya namaa keessatti namni dhahee si ajjeese naaf eeguma keella namni fuudhee awwaalu dhibee jedhee bara baay'ee waggaa kan hundumaan booyaa ture abbaan kee bakkuma dullooma abbaa kee mootuu lubbuun koo jiru na argite waaqayyo na dhagaye. Maali baaba? Maal taatteete? Maqaa Yesuusiini akka Yesuus jalqabdeetti hoo? Maal ergasi baana yoon teenya irratteeti Kaalebo. Kunoo deemaas wajjin nuunoo saddanaa baane wajjin galle deemaas inni macaafarraa Phaawulos hin gate sokkinaa inni kun immoo kunoo na duukaa baay'ee na duukaa galee. Waa kanayyuu warteetta kaa. Waan jedhu as gahee maal egaa. Iyyu. Amma jigee abdiin qabuure. Iji koo Seenaa koo. Ani mucaa koo waaqayyoon kan hin kadhadhe qaba. Mucaan koo jaamaas yoo ta'e cabaa harkisaas yoo ta'e miilli isaas naafa yoo ta'e waaqayyo tu lubbuun isaa jiru tu lubbuun koo jiru wal nu agarsiisi yoo lafarra jira ta'e lubbuun isaa jira yoo ta'e edee waaqayyoon kadhadhe malee kunoo waaqayyo immoo gaaffii koo naa deebisee Iyyaasuu nagaadhaan naa gashe innichi rakkina biyya namaa keessa beela biyya namaa keessa mucaa koo deebisee mana kootti gashe immoo na gargaara ammas mucaa koo ija isaa naa fayyisa. Sirreettee baabaqnuuniyyuu
Tuture fasaan dunni nagaan nu gaashii keessaa kanas fayyisuu hin danda'u. Gorsaa keenya fidataa. Seri eura. Kale. Amen amen. Mari polisa? Polisi kok enggak deh? Ya? Enggak deh, Jason. Baga. Iya suri kan? Enggak deh. Ya? Cuma gambar. Yo bare. Kuno kalian segal. Baga gambar. Mati nak gambar nih. Gambar ini kuno apa sih nega aja nih? Mana? Mana sih nega aja? Baga tai. Lagi apa sih nega aja nih? Security nih fan. Mana mo? Mana lakukan yang cuma sih nega. Aha, iya. Gambar cuci. Apa sih? Dureen dhufuun maali? Ani hojii irra jiraam. Taanis neegaa jiru sana. Hojii irra jiraa jiraam. Amma fidii kottu needhan. Akkasii inni annaqa. Indeema. Ta'uushi. Waaqayyo waan haaraa godhe. Ameen. Waaqayyo galateeffachuun waan guddaadha. Isin akka maatii keessatti waaqayyoon kadhattan anis waaqayyoon ni kadhadhe waaqayyo waan haaraa godhe. Waan haaraa godhe waaqayyo. Baga mana baba? Amen amen pastor na kawa kayo sige mata. Waaqayyo waan haaraa godhe. Amma nan kol ka kuno kala ta waaqayyo ato. Mucaan kun agaleen nan kuno. Kala keessa waaqayyo na dhaga'e. Waaqayyo sinuma dinqii godhe. Dhugaadha. Obsanii waggaa waaqayyo eeggachuu waan haaraa fida. Mucaan kun agalee kala ta waaqayyo ato na kadhatanii waldaame. Akkam jiru? Baga madan. Eshi baga jimanga. Baga madan. Waaqayyo baga sin kakka. Meerreen Marre nuti saati. Pastor. Nagumani. Baga nagaan galte. Eeshi baga nagaan jirtu. Baga si gashi. Fayyaa jirtu. Nagaan baga galte. Nagumani. Yara pastor ta. Waaqayyo magala ni. Taa baba taa Lora. Waaqayyo sidhaa ulfeessuun fadha. Kunoo mucaan koo waaqayyo. Kadhata keessaniif kadhata koo waaqayyo naa dhaga'e. Mucaan koo naagaleen naan kunoo gammadee anoo. Obbee gammadee nan golfamare. Galanni maqaa waaqayyo faadha. Sagalee waaqayyo ammasii akkasii iddoo kanarraa garaa koo guutuudhaan sin galateeffadha yaa waaqayyo. Gochaa dinqii isaatti goote hundumaas nan hima. Faarfannaa boqonnaa 9 tokkorraa garaa guutuutiin kana waaqayyoon galateeffatan. Mee garaa keenya guutuu gocha waaqayyo nu godhe obboleessa keenya isa kabajee badee kana waaqayyo nu argamsiiseera waan ta'eef mee waaqayyo ni kadhanna. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Maqaan kee haa eebbifamu. Obboleessa keenya kana sabadees barbaadee waan gashiteef ulfaadhu. Ammas yaa waaqayyo gooftaa duukaa ta'e. Hafuurri kee mana kanaa gargaara. Waan guddaa godhe yaa waaqayyo gooftaa baay'ee nu gargaarte guddaa godhes galateeffanna maqaan kee haa eebbifamu. Maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo sin haa eebbisu. Yaa pastor yaa. Kottaa. Mucaa kana Iyyaasu. Waaqayyo immoo ija kee kana banee anaaf si walaa agarsiisu. Fayyisaadha Yesuus. Galatoomii. Sitaa sun lubbuun jiraadhe kabajoomii. Galatoomii. Sitaa sun lubbuun jiraadhe kabajoomii. Galatoomii. Tokkitti kan gatii koolaate si konfa Yesuus kan ba'aa koobaate ina fuula kee galfata kee nyaate nan dhufe kunoo galata kee baadhe kunoo galata kee galata galata keeti kunoo galata kee galata Sagalee gadi qabi malee. Baapa nu galateeffata.
Dhaggeeffannu wangeelaa galanni siif haa ta'u Waaqayyo. Soora nuu dhiyaate nuuf eebbisamaa keessaa ifadhu maqaa dhala kee Yesuusiin ameen. Kunoo galata kee galata kee. Ala gari waaqe fata turreerra maqaa waaqayyoo ammoo yeroo itti sagalee raajii dhaggeeffannu ta'a kallattii maangara raajiittan sin dabala. Hallelujah. Me hallelujah jira. Me sagalee kelfuuri hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Garbichi waaqayyo Museen jechaadha. Garbichi waaqayyo Abrahaam nan dogore ifamna godha. Mucaasaa waaqayyo faarsaa kenne sagalee waaqayyo. Mucaasaa shitti mararamneedha. Isinis immoo qabeenya keessan jabbii keessan horaa keessan mararamina. Me hallelujah. Hallelujah. Warri horii maatti mararamtan waaqayyo raabesa itti akkasiin jedhaa jira. Dhaggeeffadha jala mureen sitti maan waaqayyo raabesa itti erga ookaan horii keessan baasaa kennaadhaa jira. Kanaaf qarshii kuma bashannana kaatanii amma kuma dhibbaatti itti hirmaachuun ne socha dhabbanaadha karaan dhumaa horii oolaa goromsa kan barbaadan kennuu ne socha. Jesus. Hallelujah. Wangeelaa biratti kan mooftanii laattochaadha. Hallelujah. Jesus. Goromsa shumburee kenneera. Dhabat. Kanaa booda horiin kee lakku dalu. Hallelujah. Satu ada apa goromti toko? Oh, bagatu ada apa goromti toko? Hallelujah. Minda aja toko kafalir. Hallelujah. Waaqayyo minda kita chansi bara. Hallelujah. Daddafa. Kuma shantama kuma dhibba Maqaa keessan. Bitti kee ifaan jedhama. Korbeessa oolaa tokko wareegama. Maqaa Gaasatti dhama qarshii kuma afur kenneera. Jesus. Kaayee lagaataa qarshii kuma afur. Kay dhaabadhu. Asbaas. Hallelujah. Ergaa dhufe ergaa guddaa. Me hallelujah. Waan kee afur qulqulluun irra deebi'atti natti dubbata ture. Oh hallelujah. Ati barattuudha. Nama waaqayyoon barattuudha. Mana kiraa kee teessee tamaartaa. Dhugumaan mana kiraa keessa taa'ee tamaara. Oh hallelujah. Baadiyyaa tokko sana keessa. Baadiyyaa keessa maajina fidee waaqayyoon gaafa ture. Kana booda namicha haalaa naan jedhe waaqayyo. Namichi kuni waan tokko hin qabu sangoota nabichaa qaba.
Naan jedha. Hallelujah. Kanaan jechaadha biyya laatii siif dabalamaa. Ameen. Biyya Ameerikaa baataa maatii jedhamu dabarsita. Hallelujah. Eshi, maal? Qarshii kuma soddomatti jijjiiree. Hello Rahel ko. Hello bakkam naguma. Akkam fayyaa keeti? Nagaa galata rabbii tokko dhibeen hin jiru. Maali kireeyi manaa ga'e? Lakki abba kireeyi manaa ga'e miti gammachuu tokko sitti hojjetan si bilbileeti. Gammachuu akkamiitiin ni mucaaku? Kaleessa waldaa raajii tokko deeme jennaan. Ergaan sammuu kootiin hin yaadne tokko natti dubbatan. Maa inni? Ji'a kana bilbilatu si bilbilamaa gara biyya Ameerikaa deemtanaan jedhan. Wuxxiiwoo? Abba Ameerikaa deemtanaan jedhan. Wuxxiiwette? Yayyaan abbaa ko na yaadatte yayyaan nama kanaa sawaayii kana na gargaarte. Abba gammadeenis gammadeen si bilbilee kanaafi qarshii kuma soddoma kanaafi dan barbaadeen ture waldaa sana waadaa waanan seeneef. Kuma soddoma? Abba. Haa ta'u hoomaa midhaanoo baga waaqayyo ayyaana abbaa keessi gargaaree si milkeesse malee silumaatoo ayyaana qabeettiidha sangootitti hima gurgureensi erga kunoo shuman ittiin qotaa jiru. Toleeshi abba ani yeroo natti ce'u deeggarsan sinii godha rakkoon hin jiru abba. Ishi mucaa kotumti fayyaa kee ta'e ayyaanni abbaa kee baga sii nagaree malee aniyyuu jira. Ishi abba ishi. Fida ammoo qarshicha. Ishi mucaa. Way dingi. Abba. Maal jette yaasu? Akkam ammatti dulloomte moo akkami waan jettu? Maalan dulloomatteeti mucaa koo ammuma ammaa kanayyuu kudoo herreeguma keeti amma kanaan abade malee. Maalan dullooma mucaa koo baay'een si herregaa ture kunoo ani dhugaa majaansin arga jedhee yaadne guyyaa tokkoyyuu. Waaqayyoof galannaa ta'u gaa malee dulluma kana sani salphaattiin harka laadhatteeti. Ati harka laattu. Yoo dhufes komii hin qabu yeroo isaati. Sirriidha sab. Baabba. Iyyaasuudhaan maaliif waldaa raajii raangeessu isa biratti jaamaan fayyadamee geessu? Waldaa iraa? Maali lattu waldaa iraa dheengaddas ijoolleen dida kana odeessan miti dheengaddas ji'a meeqa ga'ennoo dheengadda kan inni dhufe ani maali mucaa koo anoo ilaalee yoo hin quufne maaliif mucaa koo rakkistamaa isa dhaqatta? Maal silaa nama dheengadda kana dhufee magaazina kireeffatee saba jaanyisaa jiru bira geessinatta? Maali dagattee waldaan keenya torban lamaan kana waa'ee raajii sabduu nu barsiifne? Barumsi waldaa biyya obboleessa kootii caalaare. Dhugaa jette mucaan koo dheengadda waldaan nu barsiisaniiru bara kana raajota sobaatan maateera waldaa biraan dhaqiinaa jedhanii nu barsiisaniiru. Baabba.
Kan inni jedhume namichi fayyisa yoo ta'e maaliif inni kee waldaa isaatti fayyadee teellaa waldaa keessa namni maaf hin sagan? Anoo si garadheera mucaa koo fayyita laamee hin fayyita mucaa koo namni nama fayyisu waaqayyotti nama fayyisa. Iyyu sirriidha garuu uffata kee jijjiirradhu hin deemnaa nuti. Maaliif laattu maaliif mucaa koo rakkista mucaa koo ilaalee hin quufne maaliif keessa dhaqatta laattu nama morkati? Lakkiin fayyisa dhalee haasawaa abba dhaqee fayyaa. Natti duuba abbaa babboo hantee bukaale. Maal adduma taa'umsaallee hin qabanne dhani man mayin ijaarranne maal mucaa koo maaf rakkiftan ilaalee hin quufne? Asirraa akkas Ijoollee koo waaqayyoon dhaga'uu nama dhaga'uu irra hin caalu. Baabba koo hin deebinaan turru. Laattu. Baakee morkattee diddee fuutee baatee mucaa koo. Kaalef wajjin deemna moo? Lakkan achi deemu. Garuu utuun deemtan deemu wayi qollafadha. Ijoollee. Utuun deemtan deemu. Deemna annoo hin turruuti. Yoo akka jedhan kana ta'e mee deemnee ilaallee deemna. Baay'ee suuqaa jageeti. Maal lafoon argu kanarraa attamna dhukkuba baabbamma. Laattu mucaa koo erga na diddeenaa fuutee kaate mucaa koo sirriitti naa qabi. Ashiin deebina abbaa. Hallelujah. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Waldaan daandii hafuuraa international church kuni yeroo gabaabaa kanatti yeroo gabaa dhiyoo keessatti karaa raajii beekamaa raajii guddaa raajii hiraa jedhamuun kan hundaa'e yeroo ta'u yeroo dhiyoo kanatti keessatti yeroo gabaabaa kana keessatti namoota baay'ee hurrii baasaa fayyisaa ol buusaa gabbuusaa kan jirudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u ammoo kallattii maanii gara nama waaqayyoo kanaatti isin dabarsaa lafaa ol kaatanii haala ho'aadhaan haamileedhaan nama kana nuti bakka. Ara ergaa gurguddaa jira. Waaqayyo gooftaan natti dubbachaa ture. Sagalee Waaqayyoo keessatti kakuu moofaa keessatti garbichi Waaqayyo Museenii mana mootii Fariyoonii bahee lafa naatti sokkee jechuudha. Kanaa booda Waaqayyo gooftaan isa hin gadhiifne. Lafa naa keessatti utuu noolaa eeguu Waaqayyo isatti mul'ate. Musee ennaan oole. Mee hallelujah. Mee amuuriiti oole mee. Hallelujah hallelujah. Kanaa booda Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Kanaafuu nama waaqayyo chanaa bayi ittiin jedhe. Museen ennaan oo ennaan bayi ittiin jedhe. Ennaan garbichi waaqayyo Museen anoo akkasii jechuutti keechaa. Hin qaqqabatiniiti bayi dhabiiti. Mee iyyiti nan baadi. Mee utaani nan baadi. Hallelujah. Erga jira. Hallelujah. Yesus akasitti tere Yesus. Akasna jettere. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Erga gara kudu fature. Kembali ke dapat. Mucaan kun obboleessa keera? Obboleessa koodha nama waaqayyo. Mucaan kun obboleessa keera? Obboleessa koodha nama waaqayyo. Ija isaa dhukkubaa addee dhukkubuutti ka'e waggaa 5. Akka inni fayyuuf hin amantaa? Nama waaqayyo. Jesus! Hallelujah dhibee? Obboleessu ka'e dhaabadhu. Hallelujah. Amen. Maal ta'e iji koo na dhukkuba?
Mana yala deemteetta? Mana yaalaa deemeeraa qoricha hin qabu na jedha. Hin fayyadu hin jedhani? Hin fayyada. Ho. Hallelujah. 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 Kumeka. Saidimi. Kuno, lam. Kuno, tokko. Simir kaneser. Yesus benar-benar goftan. Haleluya. Amma mochara zaiti kana. Guyya guutuuratti waaqayyoon kadhee birrii 200 machaan bitattanii horii keessanii mana keessaniif waan sin jalaa bari hundumaatti fudhachuu dandeessu. Kanaaf namni hundi duratti hirmaadhaati bitadhaa. Haleluya. Dume, Fredo come chiama te? Sinin darbi. Akili bala bakoba. Akili bala bakoba. Baba, zaiti binni arifne. Zaiti mali? Zaiti di bata. Zaiti nyata malee beeknu.
Zaidi ndi batako sicha rajili raja ko kanatti godhe kanatti naan jigo kunna fayyada. Kana mana kana keessa waan barbaadetti yoo gootan kan inni hojjenne tokko yoo jiru dhugu. Sadan fayisa wanta balaa isheen dumaa iddoo isaatti deebisuu. Kanaaf dinnee dhufne biritti baafne. Lattu utuun sitti mucaa koo utuun ilaaleen quufiin mucaan koo biyya namaa keessa jooraa ture daraa fuuteen baay'inatuun jedhu mucaa koo fuutee joorsaa oolte kanarratti amma zayitii dibataatte saraajonni sobduun bishaan itti naqxee gurguratutti birrii baaftee dhuftee lattu maali lattu tuna dhageesse maal taasitti ni ergannu baasi mana kanaatti zayitii dibataa kan biraan beenu nuti dhiiga kiristoos mala zayitiidhaan fayyadu nuuf kan nu dhangala'e dhiigni yesuus nama waaqayyo fannoo xaraanii barratti nu dhangala'eera baasi mana kana Rael. Abba. Ayyaa keeti nagaadha mucaako jirta fayyuma mucaako nagaa keedha nagaa jirta fayyuma nagaa noora abbataa basgee mee bishaan naa buusun talako tole abbashi Meta intala. Tole bash. Ano isoti barana na itte sana karshijas kuno fidera. Akkam idanne dubbichi eenano. Namichi nama akkamiin achi barbaadanii dabba? Namichi nama baay'ee cimaa fi nama baay'ee guddaadhaani. Ano akkuma warra qaaluu kanaan duraa sana warra kanas sanas fidi namaan jedhudha eeni. Lakki abbaan nama akkasii miti nama ergaan nama hundumaaf ergaa dabarsuu kan danda'udha ergaan dabarsuu moota isaa lafa jiru. Intole kaawwas immoo dhaqadhoo itti kenni kaa kunoo abbaan kee Tole shabbat kuma soddoma dhani garuu. Meesoo garaa uraa ishee keessaa nan bifne abbaan kee kunoo akkuma gurgureettan fide engadda qidaamee darbeen gurguree kunoo dhufe. Tole bakka dhaqaxeen qarshii kanatti kennee deebifa. Tauka. Abba. Bakka deemeen qarshichatti kennee dhufa. Aki kaa ofirrammoo eeggataa deeme ijoollee jabana kanaa dura duuriyoonni bara kanan baay'atu karaarra dura fayyaa lubbuu keeyyi si balleessu. Rakkoon hin jiru abba dhaqeen tilaadee dhufa silas maan irratti argu birri festaalitti godheera. Dhaqi kaa. Nagaan kota. Waaqni ayyaana abbaa kee si duukaa ta'u. Ameen. Enyo, sen. Baik. Naga. Akam. Hai. Akam ni? Naga. Mana tu? Karsichan kanan dulu wadah sih. Oh, karsih gede. Wakai saya bis. Amin. Lahir naga sate. Kamu sedoma ni deh? Lepas kamu sedoma lah. Atau bajas binne mana lagi? Kami dah mau terjadi di sini deh macam. Baik deh macam. Coba tani yang nak cakap udah gesan sini pada. Tahu aman. Ati aman yakin ni cerita. Ini mana sutanan? Aman. Dah kima aman ni, lagi cakap aman ni nana ada beres. Coba. Apa? Oh, macam. Kasih cat kene tu fe?
Obata kora kon jiru. Maalin moosiin jedhani? Baata kudhan jenne saana amanyati shakkiin maceetan nan jedhan. Akna ayyaana abbaa keenni barate dhalattu kaase si duukaa ta'e ammas si duukaa ta'u homaa tokko jira noogaa baga nagaan dhufte maleeti. Nangalaa akka deemsi kee gaheetti guyyaa lama biseenii dhufa. Shabbara kon jiru shi. Hello. Nagumani. Gooftaa galatu yaa. Si kennu maqaan ishee qo'ime sitti hima. Maqaan ishee Raahel jedhamti. Haa ta'u bakka jabaadhu. Abbaan koo dhufee kun guyyaa lama buleera amma nachi bahee maalumaan jedha birriin hin jiru jedhamu achi dhaqiisa Ameerikitti nafeen jedhama inni makkama himatti nakkasedha. Yaa Rabbi maal mana agarsiista ammas. Raahel. Abba. Anoo waa si gaafadhuu taa jedheen anoo kanan si gaafachuu barbaade. Ergan dhufee guyyaa lama buleera haalli deemsa kee kuni akkamidha dheenanoo guyyaa lama buleera iyyuu. Abba yeroon itti na raajame kun irra darbeera. Waaqayyo maaliif hin raawwatu reema waaqayyo dubbatee sobaree abba. Maal jedhaa jirta ati mucaa kona waliiti jedhaa jirtu kun naan galu. Ji'a tokkotti bilbilli siif bilbilama naan jedhan kun amma immoo guyyaa lama irra darbeera. Ammani maduma maal abbaa kun maladha boolla maalitti hangalareeyanii anoo kunoo horii koos gurguree fixee anoo iddoo hiriyaa kee keessa jedheen ishuma qabnuyyuu ishuman ittiin inni boorsi barsiifadha jedhe yoona gurguree fixee amma boolla maalitti hangalanoo gadda kunoo amma gindiyyuu mukatti hirkiseenanii. Abba dhiisin booyin qarshiin keenya akkasitti naftu. Wayin dhaqeen qarshii keenya harkaa fidaa wayin immoo namicha lubbuu isaa dhabaala. Amma deemee naqee qarshii keenya. Mucaa godiraasa tumti jiraachuu naa wayyanaafoo birrichaa badu dhiisi fayyaadhaanii si ajjeesuuti. Akkasitti maa qarshii keenya sitti laanneen dhiisnu abba. Dhaqeen qarshii keenya irraa fidamu. Iduu kaan deema ka. Lakki abba lammata itti hojirraan deemna yoo isaan amma nuti jalli lammata irratti hojirraan deemna. Adaa birrichi immoo yoo bade birrichaa badu malee ati jiraachuu wayya yoo jiraanne yoo lubbuun ittiin nu keessa jiraatte nun hojjennee yoo hin jijjiiramna. Kam sih? Negara. Kam? Jirta. Ya sagal tare? Halo kardi tak tinggal aja. Mana tiba tu kan? No, la fan arge. Kale babba satta barbado. Stiken ne malan nan sa. Mal ken rakko mal kam. Na wada nu bane dilalle shi. Ken? Laki laki ora be satti gobe kan. Ciao. Ya me kan jabbi ke san baba. Malam ko. Jilbeen. Malam ko nanajjeesi qarshii maali? Qabeenya abbaa koo fan ittiin jiraatu tokkollee tu nambisiin abbaan koo gurguree deessiti kenna. Ani immoo kun akkasitti abbaan koo amanee deessiti natti kennina ani immoo deessiti kenna. Qarshii tokkollee tu nambisiin kenni dabi. Nani ma.
Maali tare ba? Ira tikenne. Ira ke daga lamatti sini adu ira ke matti be karen. Ani buleetti gofi goora kadheetuun jooruu dhufee as gale malee baradhee fixee warganya kan hin qabne keessaa na barsiisainaan utuun jooruu karoo jalqabaa miindaan alaatee na ramade iraa bichaadha. Kanaafin isa bira dhufe malee ofii koo waan godhin qabu biricha akkuma sirraa fuudhee lakkaa'een tokko ishee keessaan fuudhee isumatti hin kenne. Isumarra jira. Maal manaa jeessa? Naaniyyuu miindaa ji'a lamaa dhoowwatee jira kunoo. Miindaa ji'a lamaa na nyaatee jira. Miindaa ji'a lamaa miindaa ji'a lamaa dhoowwatee jira naaniyyuu. Akkasitti maadhiin isiinis miindaa ji'a lamaas nyaatee anaanis qarshii 30 na nyaatee annee barbaanna hojjetan addoonni jiru beektanii? Sabaran oolu beeka deddeen oolu beeka. Adee dannee barbaannaati. Adee. Namarra. Kanammaa paasterii bira dhannee itti agarsiisuu qaba. Tolee beeludha. Seenaa. Mucaa koo siinis nyaateera chaalaanni. Maal gootu dhiisaa naaniyyuu miindaa ji'a lamaa dhoowwatee jira. Kan inni nu godhe moo? Kunoo nuunis kunoo akkas taanee taa'aa jirra kunoo. Akkasitti hin dhiisu namicha kanaan. Adeemnee dhannee barbaannaa inni lafanni ol beekaa dhannee barbaannee qarshii keenya irraa fudhanna saafis miindaa isaa irraa fuuna. Ooyini immoo najjeesna danda'u akkasitti iyyuu hin dhiisnu. Sirrii mala hin finnaanne barbaannee ergina. Maal amma nama akkamitti nama jeefna ijoollee koo. Hin ajjeesu birrii keenya irraa fudhannee hunaanis miindaa koo irraa fudhaa sinis. Amma birrii nutti laatattaniiti ammas hin. Hin laata. Iddeen oolu beekaa deemaa sin calwaan nama wajjin goota. Yaayaan abbaan kote na duugaa ta'eeti nu gargaareeti dubbii hamaa nu wajji. Jira. Deemas. Akkamidha? Nagaadha? Akkamatti? Nagaadha? Jirra kunoo. Maali? Maal taate? Maal abbee waan hin baranatee masitti mun danda'u. Otuu dhufnee biyya kana keessatti bajjeetu nyaatiin jammarree naanii deemnee nurratti naqqaame jechuudha. Maaltu maal ta'e? Boorsaan kun itti icciitii baadhumnuu isaa kubeetti na jalaa badee. Boorsaa? Harka buleettii asirratti boorsaa wayii si dargeera. Boorsi diimaa wayiidha. Buleettii? Buleettii yaasuu. Yaasuu namarraa moo? Sila fuutee deemaa turte karaatti argee gaafadheen naani na ilaalchisu didde. Amma bakka sana mana isaanii beektaa? Amma si keessa rakkoon qabu garuu maal godha? Maal? Adee na laafee.
ريبسنا ها قال بيه هاي ما بدني نقالا وانجلو نقاوا قيو كيف سوالتنسي على مرت قتلي زي كفاكي نقالا قلتوا قيو نورا أمري قول فينا كنو Deebitee سقافني نورا وانجلو نورا نورا أمري نقول ركونا وقابا يبوي مجام كوني بعدين سوالكامي كدوري أمري واقعي ورقم مجنون كتير دماغي جابنو جول ليه بلا سوالتي مجام كتايا سانا كم مجلس واقعي نقالا قلتوا واقعي ما كلهم بشرنا نجول ليه كنت كلون ديساني إساساناتي نجلا بعدين توري ماله إني مو برنا قالي كلوا واقعي قوف ثمتة كتبونا أجاي مالتنا أجاشة قالت واقعي هذا نقاكي ننتو نقالا كيسا ماتي دي فما فيلمي تقول على جرايد تو ما له شيء بيجس ماله تسقباي أنا ما تسقباي ما أنت ويو بابا نجي إياس بابا نجي تاي نكما ونجينا تاي akkamitti wal bartanii eessatti wal bartan laattu maali taana abnoo balbala rukutaa jira barii banee Nora Norraa jira si barbaadanii Tahu dan bayar ke Tanjura. Boleh tidur sekarang lagi nanti. tasgabbaa'ee gaafa fudhatataa Baruk. Maalin? Anu gara aku tak kesebelan jod uge nak dugu batas. Baru. Ada. Mana tu? Ya sebentar mar. Rajira kan kita. Malin berwad. Inna tu mati berban. Mana kale pau dia. Yes, mucha. Ini dah rumah Zena tak?
Maaliif qe'ee namaa qe'ee billaa gootu? Maaliif mana namaa balleessitu? Maaliif dhiiga walitti dhangalaasu? Isin kiristaanota yoo taatan akkasittiin wal miidhuu qabdu. Sagaleen Waaqayyoo akkasiin hin jedha. Lubbuu walii balleessaa wal waraanaa dhiiga wal dhangalaasaadha. Waan isin gootan kun gaarii miti. Sagaleen Waaqayyoo akkasiin jedhu. Shoo gooftaa. Yoo callu bala takka. Abiddi Waaqayyoo kaabaaf kibbaan dhufaa jira. Bishaan itti naqi kaanurraa alaamu. Haalee. Obboleetti ati maaliif obboleetti isa kana bilaatiin waraanu kaadhu? Mee al takkaa dhaggeeffadhaa baasee. Guyyaa gaaf tokko waldaa daandii afuraa jedhamu tokko deemee jennaan kanatti raajisa ture. Kennaa isiniif kennamaadhee raaja ture. Namoonnis qarshiin kennu turan. Anis guddina waldaa sanaaf jecha qarshii 1000 waadaa gale. Innis waadaan galee fira dhaabbatee erga akkas jedhu naaf dabarse. Ji'a kana bilbilatu siif bilbilamaa gara biyya Ameerikaa deemtaa naan jedhe. Anis dhuguma jedhee qarshii 1000 sana gara qarshii 30,000tti jijjiire. Akkasittiin kunoo abbaan ku qabeenya qabu hundumaa gurguree fidee natti kennee ani immoo fidee isatti kennee Ameerikichi si nafee kan ammoo naa gaafadhaasa. Ishee. Eenyuti maqaan kee? Abdiidha. Abdii maaliif obboleessa kee morma qabdee wuutee ajjeesuu barbaadaati? Wangeelaa Wedhiisaa kan inni godhe. Ani utuun hojii dhabee jaanja'u yeroo jalqabaaf argee miindaa gaarii si kaffaladhee isa wajjin hojjechuu jalqabe. Wangeelaawii isaa ta'ee jechaadha. Wangeelaawii isaa ta'eetuun akka gaariitti bira hojjetaa jiru miindaa ji'a lamaa dhoowwate asii kee. Amma waan alaa ta'ee miindaa ji'a lamaa irraa naaf fudha. Pastor, ani waa dubbadhu. Ani cara, waa bultii kunaa cara. Dhugumaan ergaan gara koo nakisa bulee ture. Isheen cara waa tokko nama tuutuun taphattee biyya Ameerikaa ishee buuseeyyuu Ameerikaa buutee taatti nama tolcha. Laphee ishee maayeen guraabeen. Inni kun immoo cara. Wangeelaawii godhee yeroo biraa kan muudinatti ana gooticha dibata. Inni garuu danqaarraa gogaa. Kanaaf jechaadha naa hojjechuu hin dandeenye jechaadha. Kanaaf dhiifamaan naa godhaa. Waaqayyo amma neera guddaa jira waan ta'eef. Ati lakkaan intarnaashinaali ati? Atu jetti kaa? Sodduu miti ati? Ana sodduu? Jilbeenfadhu fuula waaqoratti. Ana basitti waaqottan? Jilbeenfadhu qalbii gadi diiran fuula waaqoratti. In the name of Jesus. Yoo jilbeenfachuu dhaabatte guyyaa sitti dhufa. Arra yoo jilbeenfattee boor gaannam keessaa oolu. Warri akka kee sobduu kun gaannamitti galu. Jilbeenfadhu fuula waaqoratti. Ati mandara keessa deebi'ee boqoo cabaa tokkoon tajaajila. Nuti garuu abdiiwwan torbarra naannoo lallabaa jiru jechuudha. Eeshiyaa, Awurooppaa, Ameerikaa biyyoota adda addaa jira. Karaa jajjabaatti obsi guyyaan siif haa ga'usiif. Biyya lafaa naannota malee mootummaa waaqootti immoo galtu. Silumayyuu warri sobdoonni biyya jeeku, mana diigu, maatii garaagara diigu, qabeenya namaa saamu. Amma garuu nuyi sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbifanna. Maatiyoos boqonnaa 7:15. Yesuus itti fufee raajota sobduu irraa of eeggadha. Isaan oolaa fakkaachuudha raroo oolaa uffatanii gara keessa hin dhufu. Keessa isaaniitti garuu yeeyyii guutatanii dhaa'e. Oolaa fakkaatu yeeyyiidha nama nyaatu. Nama nyaatu yeeyyiidha oolaa fakkaatu. Iddoo biraatti sagalee Waaqayyoo waan dubbatu qaba. Waa'ee warra yeeyyii kanaa, waa'ee warra sobduu kanaa. Waa'ee warra mana namaa diiganii kana, waa'ee warra qabeenya namaa saamanii kana, waa'ee warra lubbuu balleessanii kana, isaan horii barbaadu malee lubbuu barbaadu miti. Galanni maqaa Waaqayyoo haa ta'u. Ameen. Sagalee Waaqayyoo Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 11 irraa akkas jedha. Raajonni sobduun baay'een hin ka'u, namoota baay'ee si wallaalchisu. Raajota baay'ee ka'a, sobduu baay'ee ka'a, raajii sobduu baay'ee ka'a, namoota baay'ee wallaalchisu. Achuma yoo danda'e dubbifattan 24 raajii dubbifattan waan jiru qaba. Masiihuun sobaa fi raajoon sobaa ka'anii yoo danda'ame warra Waaqayyoo fo'amaniyyuu akka wallaalchisaniif milikiita gurguddaa fi dinqii baay'een agarsiisu. Galanni maqaa Waaqayyoo haa ta'u. Warri sobaa kun dinqii illee godhu, milikiita illee godhu, garuu sobaadha dhugaa of keessaa qaban. Karoos waldaan kiristaanaa baay'ee sinitti deemtee sin gorsitu. Gurra keessatti qabadha. Galanni Waaqayyoo haa ta'u.
Wanti darbu darbeera waan ta'eef kanaaf booddeetti isin garaa keessan kana gara waaqootti deeffisa. Namoonni dhimma kanatti hirmaattanii lapheen keessan miidhame hafuurri keessan miidhame hafuurri hamaa kan isinitti gale gara biyya lafaatti kan deebitan raajii sobaa duukaa buutanii waaqayyoora kan garagaltan har'a gara waaqootti deebi'aa waaqoo si fayyisa. Cubbuu keessan si dhiisa. Galanni maqaa waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf gara waaqootti deebi'aa. Sila utuu odeessaa jirru gidduutti kunne kanaaf ati akkamitti wal bartanii eessatti wal bartan utuu hin dhoskiin dhugaasaa tokko tokkoon lafa kaa'an. Nama dura dhokatu malee waaqa irraa dhokatanii. Eessaa kaaseessatti akkam fixuun beeku maal seetan paaster jalqaba yeroo baadiyyaa turre yeroo nuti baay'ee ijoollee obboleessi vokaaleeshinitti meeratee hin beeku. Garuu abbaan keenya kun dhukkubsatee naanii waan itti mana yaalaa isa geessu hin dhabnee jireenyi yeroo sana akka mana kanaan tolleeyyuu obboleessa vokaalee kana wajjirraanii annee akka isa fayyifannu walii gallee jireenya mana keessa gallee jira. Achirraa kaanee immoo gara magaalaa kanas yeroo dhufnu baay'ee waan itti milkoofneerruuf jennee kanumaan jireenya keenya jiraachaa turre jechaadha. Hannaan? Hannaan utuma jiraannu immoo guyyaa gaaf tokko aniif obboleessi vokaalee kun nama harkaa shaanxaa isaa fuuneetu fiigaa jirru akka carraa ta'e guyyaa gaafa si gargar baane gaafa gargar baanu immoo ani ittumaan qabadde achumaan hin biyyaa ba'e jechaadha achumarraa ka'e. Isaan biyyaa ba'e immoo biyya sanattis baay'ee waan hin hojii biraa kan waan hin qabneef jedhee ittuma fufee ammayyuu annuma kanatti hin ka'e jechaadha. Utumaan immoo ataa jiru immoo guyyaa gaaf tokko nama tokko duukaa irratti una deemuun waldaa tokko namichi immoo utuu adeemu anis hordofaan jira jechaadha isarraa dhaqee isa harkaa tuuf fedhe. Naatuun akkasitti adeemu namichi waldaa tokko galee waldaa sana immoo kan tajaajilu akka carraa ta'e gaafa raajiiraa ture. Achuma keessatti waan inni qabu keessaa fudhadhee deemuuf tun jedhu raajiraa wajjin wal agarree. Achitti raajiiniraa immoo akkam booddee dafeessa wajjin hojjedhuuf naaf feeree jira. Anis gaa kanarraa ka'ee utuun qabeenya namaa saamuu harka namaatti dhaamee duukorraa kan hojjechuu naa wayyadheen achumaan hojii kana filadhee jira. Raajiiniraa ani informeeshinii garaagaraa odeeffannoo waa'ee namoota funaanitti geessa. Isaanitti geessu kana raajaa jira malee raajii sirrii miti. Akkasitti nuti wal duukaa hojjennu guyyaa gaaf tokko nama duukaa walitti buunee gara biyya kanaa akka dhufnu wal mari'annee kaan jechaadha. Gaafa gara biyya kanaa dhufnu immoo inni na dura dhufeennaan ani teellaas akkasitti akkan dhufu asuma waan inni machi barbaadu jikoon jaamne na dhukkuba malee ani jaamaa miti. Kana keessatti yaada garaa namootaa karaa ittiin argannu karaa ittiin amantoonni nutti nu duukaa deebanii akka itti hojiin keenya kun nu deemuuf ennee akkas goone malee ani jaamaa miti jechaadha. Asuma waa obboleettii koshee as teessu kana yoon isinitti barbaade immoo obboleessa keenya deemaas nu wajjirraan biyya sana kan ture akkasumas immas kun asuma jira isatu waa'ee ishee itti hime malee inni waan argee raajii hin qabu kana dubbiin isaa jechaadha. Eeshi amma karaan kun akka inni karaa sobaa ta'e beektaati waaqayyo sitti araaramaati fuula waaqoratti qalbii diddirtu ati. Amma dhuma waaqayyo natti araarama. Eeyyee waaqayyo sitti araarama. Qalbii kee diddirra waaqayyo sitti araarama. Waaqayyo araara qabeessaa ho'a qabeessan warri dubbii kanatti galtanii lapheen keessan gooftaarra kaa'ate namummaan keessan kun miidhame qalbii keessan diddiiradha hin fayyitu. Waaqayyo sin fayyisa. Obboleessa koo abdii waaqayyo si fayyisa. Hundi keessan waaqayyo sin fayyisa. Waaqayyo araara qabeessa ho'a qabeessa waaqayyo fuula waaqayyo irratti jilgeeffadha. Qalbii diddirachuu keessan mul'isa. Waaqayyo araara qabeessa baabbaan farka keessa ol qaba. Yoo beeku waaqayyo cubbuu namaa namaaf. Kai waaqayyo gardoo waaqayyo araara qabeessa. Bu'aa fuula waaqayyo irratti waaqayyo araara kifiti. Irra deebii kana dhufati. Waaqayyo araara kifiti. Harka keessa rukutaa gara deeffadha. Waaqayyo araara qabeessa.
balanjira anda balanjira anda balanjira anda balanjira anda balanjira anda balanjira anda balanjira